atamma maatiitti isa dawwaltee sagalee kee barbaadde sinna keessa na bira jira dawwaltee mucaan duute jirti buukii keessa argadhaa maallaqasii isinii erga jetti eessaa fuute maallaqasii. Maallaqa micayyooni mana madaamii teessetu jechuudha. Tiraanisfeer goosiste malee harkatti baattee miti kan isheen jirtu. Maallaqa erga gashatteeyyuu torbee lama mana madaamii teessee torbee lamaa sana booda kaatee jechuudha. Madaamii ishee akkaataa danda'amaa ta'een haasofsiistanii gaafachuu dandeessu. Birriin kan inni gale ankaawuntii irratti. Ankaawuntii irratti galee ankaawuntii irraa bahee harka namichaa jira. Akkaawuntii eenyu irratti? Ankaawuntiin isheen irratti gashite amma na biraa formaata ta'ee jira garuu isiniif hin fichisiisa abbaasaa jechuudha. Abbaa ankaawuntii eenyu irratti jenne adiidhaam. Gaaffiin koo akkaawuntii eenyu irratti galchiifte? Maqaan isaa Rabiifaan barraa'ee jira. Ankaawuntiin ani fuudhee ishiitti ergee isarraa immoo namichi immoo baasee fuudhee harkatti qabatee jechuudha. Birri ogaa kaaniyyuu ishiin ankaawuntii maan ergite malee harkatti Birrichi birrii meeqa? Birrichi birrii meeqa? Birrii 3,000. Riyaala 3,000. Riyaala 3,000? Bira jira birricha amma? Ana bira hin jiru namicha harka jira. Namicha kam? Isuma dallaalaa isuma Itoophiyaawii jechuudha. Isuma ishii baasisuudhaaf yaalii gochaa ture. Isarratti galfatteetu birrichi maal akkaawuntii isaa irra galee? Birriin ankaawuntiin inni irra gashu ankaawuntii nama biraatti ergamaa inni immoo nama san irraa hin fuudhaa jechuudha. Birrii ergachuudhaaf yeroo ijoolleen kaate ankaawuntii itti ergaa gisee immoo biyyatti zarazaranis ankaawuntii isaanii itti ergataniitu ankaawuntii san irratti asii zarazarsiisaa fi jechuudha. Kan inni irratti gashisiisu hayyee kan birrii achitti bira dabre hayyee kan birrii bakka sanitti bira dabre micoon tun adagaa konkolaataatiin duute miti. Mube na obsiti koshi micoon tun adagaa konkolaataatiin duute miti reeffi ishii echa dhaqeree reeffi sareetuun badu biyya arabaa keessatti reeffa namaa dhiisi tokko lammata bilbilli ishii eenyu harka jira ammaan tanatti bilbilli ishii eenyu harka jira. Haadhaaf abbaan maal jedhan beektaa? Ilaa ammaa asirratti siifan jabeessaa obse haadhaaf abbaan adda ilaa as jala jiran obbolaan nagaasaan na waliin turte miti nagaasaadha. Faazariin dhaggeeffachaa jiru kunoo. Faazariin dhaggeeffataa jiru miti abbaan akkanaan jedhani bilbilli siin hojja imimmaan lolaafataa jechuudha. Dhaggeeffadhaa imimmaan lolaafataa eessatti biirootti biiroo mucaa kana erge dhaqee qabeeraadhaan maatii wajjin viidiyoo keessa dhaaballe isinii waraabeeraan ilaalaa na jala galaati. Bilbilli siinii dalagaa jedhan abbaan gara abbaati wana kaardii guuttatanii dawwalan. Bilbilli siinii dalagaa eenyu harka jira jedhan abbaan. Amma na jalaa kaaftii jedhanii kunoo hosobe kunoo na taajjabu. Bilbilli siinii dalagaa eenyu harka jira jedhan abbaan. Simkaardiin micayyoo haga har'aa dalagaa jira. Simkaardiin bosee hin dalaga. Nuti mana maadaamiti gaafa bannu muubee naaf obsi xiqqooshi ila warqii maatitu biyyatti wal nyaata. Micayyoon tuni hin boqanne lubbuun jirti ukkaamsitanii jechitanii baasisi namicha sana. Wanto ibsi abbaanii adubbatan abbaa keenya. Ina laali Mubarak bilbilli iwama inkasani iwama wame jedhi maan godhu bilbila kaasanii sagalee ugaa bilbilli birrii cij godha infixa ittan guutaa iwama cij godha akka inni bilbilli nama harka jiru nan beeka sagalee nama ambiraatti kenneen nama araba jiru nama sagalee isaanii beeku itti dawwali jennaan bilbilli kun eegan harka dhufee dubartiin bilbilli kun eegan harka dhufee ji'a tokko jette booda immoo xiqqoo turanii dawwallaan dhiiratu kaase dhiirri immoo kaafnan bilbilli kun torban tokko eegan harka dhufee jedheen abbaatu taphata maaraam. Garawaadha isinumarraa iyyuu gaafii qaba. Muubeedha amani micayyoo tana guyyaa Mubarak na amani arraba kiyya narraa kuttanii reeffi micoo tanaa yoo argamee ba'erree muubee goofticha koo na dhaggeeffadhu reeffi micoo tanaa yoo argamee ba'erree
meedikaala irratti guyyaa kam duute yoom duute ni mul'ata. Micoon tun mana maadaa miti baatee mana ijaazaa dhattee guyyaa sadaffaatti hojiin geessa jedhee baase. Hojiin geessa jedhee mana ijaazatii fuudhee ba'e namichi warqii. Warqii namicha kana dabarsi qaama seeratti itti kenne. Oo of qulqulleessuu barbaadde. Yoo maatii biyyatti waliin nyaachisu jette. Namicha kana qabsiisi sitti meen jiraan. Abbummaa itti fudhadhu of qulqulleessi. Maatii biyyatti waliin nyaachisin. Ani ilaana dhagaa jechuudha. Nama buusinaa tokkummaa sin buuftan kadirii sin buuftan eenyuun galchuufi. Tokkee abaaboo torban. Hayyee obseeko karaa nu qabachiifteetta galatoomi. Ijoollee koppiliinkii godhaasin sheer godha. Obsee galatoomi. Abbaan waal jedhanii kaan biifolee abbaa waa tokko gaafachuu hin dandeenyuun. Addan gaafadheema. Addayyii abbaaniif an waan soban qabne. Nagaasaa kana natti ergan abbaafaati. Mucaa tokko jira ka sagalee namaa ta'u jedhan sagalee ani gaafa footoo mucaatiin gadhiisee sana dhagaa dhaggeeffadha sagaleechi kan nagaasaati. Maatii sitti na erganii mubaarak sagalee ta'ii fi haadhaaf abbaan akkas naan jedhanii mucaan kan keenya akkas akkasii jedhee natti beennaan nagaasaan haadhaaf abbaan kun namni an dhageessanii keessan jirtu tokkummaa ol gali haadhaaf abbaa qunnameen dubbifne an maal jedheen qunnamee dubbisa waan jiru naa fidaa jira nagaasa hadhayyii biiroo sana keessa ta'anii abbaan bilbila si eenyu ni qabatee jiru jedhanii bilbila si akka bilbilanu akka dhiirri irraa kaase akka dubartiin irraa kaafte akka kaafamee kaardii isaanii gubamaa ture dubbatan nama makiinaan ittiin garagalee du'e bilbilli Mubaarak Muubee gooftichuma koo kan biraammoo jechuudha warqii namicha kana dura ati ijoollee san fiduu hin danda'ane amma tana sheeritti godhee ijoollee dhuma aanaa jaldu namicha kana ati kana dura ijoollee teenya abaabbaltee itti geechite bilbila isaanii irraa fuudhee waan isaan irraa qaban formaat jalaa godhee appilikeeshinii ofiisaatii barbaadu irratti gadi buusee itti kennee sanuyyuu immoo xalafatee waan isaan haasa'an dhaggeeffachaa waan isaan bilbila isaaniitti irratti raawwatan laalaa akka inni hojii galchaa ture osoo beektu maaf ijoollee teenya abaabbaltee baastee namicha kanatti kennita. Naa deebisisa kana. Muubee qabii deebisisi dubbitan. Ragaan itti qaba ittiin fida ijoollee ishiin isatti geechitee ijoolluma godina keenya. Ragaa sitti qaba. Alamii micayyoo jedhamtu hin beekta warqii. Ijoollee tanarrarree rakkoon tokko ga'e taanan biyyumatti wal nyaanna akka bineensatti wal cufannee namni wal dhiisu hin jiru. Ishii kana qaba gaafadhaan talatan. Osoo kana hunda beektu namicha kanatti ijoollee jana jantee baastee toonii birrii guddaa isinii kaffalama jettee maaliif itti kennita? Hidhanni ati namicha kana wajjin qabdu maali? Asirratti qulqulluu of hin fakkeetin biyyatti maatii wallu jalaa nyaachisin. Sitti mee jira warqii. Obboleettii koo adaraa rabbi adaraa waaqayyo afaanati beektuun adaraa waaqa si uume waan jirtu nutti mi wallaahi yoo ajjeefamuu qopheeffamte jiraatte qalmaa waan kafallee baafna dhugaan sitti maan. Alamii yoo jala jiraatti lakkoofsa tokko barreeffattu muubee walgalchi afaan shiit irraa dhaggeeffadhu la. Alamii micoo jedhamtu ji'a ja'a dura mana maadaa miti baasee bilbila ishii foormaat godhee appii ofiisaati barbaada. Hin dubbate ragaa kee amma. Maqaa ragaa waamin callisiin jedhee akka ragaa qabu. Mubarak. Anoo sitti meera nan galcha ittan galcha. Maqaa waamin bontu. Nuti qabadhatis. Maqaa waamin. Rakkoo hin qabu. Ofiin bootu jarjaraa jirta dhumarra. Fondotu. Mubarak waan tokko jechuu barbaade maqaa ijoollee akka waamne akka kachiisa jira waan baay'ee jira waan taateef maqaa waamne maqaa siruma fayyadamina. Gaafa siin diddee dhumarra kadhannee didde nama achitti dararamee achi jiru itti finna isii maal naan jette namichi kun waa tokko addan baasaarla namichi kun waa tokko akka jedhamaa jiru miti jettee irraa falmite namichi kun akka jedhamaa jiru miti Mubaarak naan jette dhageessanii. Namni ol galee ragaatti ba'u jira jira akka namichi nama akkanaa ta'e walitti dhufeenyi amma isii walitti dhufeenya namichaa wajjin qabdu kutuu didde obboleettii koo ammas taanaan obboleettii kiyya qaalii haadha qabda abbaa qabda haadhatu bu'aa jirti abbaatu bu'aa jira rabbumaa jedhi ummata Oromoo nama 5,200 dhaggeeffataa jiru jedhi
Nusimman akka abbaan itti bu'aa ture akka haati itti bu'aa ture tu argite kunoo na dhagaa jiru jechuudha. Ijjina jaamuu kee adiyyuu jalaa wajjin jechuudha. Hin rafne kunoo laali. Jalaa wajjin akka sabiyyii olii gad deemnee bu'aa ollee nama 11 nama 11. Obboleetti xaaxee si nutti himi. Si waliin jirra. Namicha kana akka du'aatti. Namicha kana akka sabaatti. Hiriira baasee an Finfinnee keessatti wallaahi nan godhaan. Maqaa keetiin hiriiratti ilaa dagoleef. Maaltu keessa si galche? Ol deebii. Biifoolee kanatti ilaa deebii. Ol deebii. Biifoolee kanatti ilaa deebii. Isa malee namni bilbila kee qabu. Biifooleef biifooleef namicha bicha kan bilbila kee qabu. Keessan galiin gadi. Dhageessa akka Oromoota akka sabaatti yoo hiriirri barbaachise awwaadaan sii gala an nama waan dubbate guutu. Hiriira dursee dhaabadheen hiriira sii baasaan namichi kun akkasii miine akkasii miisifne akkati nagaan biyya keetti galtu dhugaanuu baasi waadaan yoo hiriira taate ijoolleen dargaggeessi furii keessa guutee jiru kun gahaadha. Dargaggeessi boolee keessa jiru Oromoon gahaadha akka rakkoon sirra hin geenye jechuudha. Viidiyoo si namichi sihirii qaba tokko jedhe sihirii hojjeta jedhan. Lammaffaa qoricha wayii namaa kennuu qaba jedhan yeroo ijaazaa nama baase qoricha ijoollee durbaa keenyattiin dogoggorsu bishaan keessa buusee namaa kennuu qaba jedhan. Haga kana qorannee deemneerra. Adaraa kee nu sabni kee si wajjin jirra. Maatii wal fixuuf deemu biyya keessa ni beektaa maatii jara kana yoo Oromoon dadhabe nu itti deemna jennaan kadhannee addaan qabnee jirra. Akka lubbuun kan biraan gaagaamneefan gidduu deemaa jira. Hadda ka yeroo keessa yoon taa'e ilmoo koo taphachiifadhe waa hundanaa caala. Garuu jireenyatti ba'een dhufeen imala gara keessaniin godhaa jira. Xumurri sii hin bareeddu wattattiin kun. Xumurri sii maatii ol ficcisiifti. Waan irraa beektu amma waan irraa beektu dhugaa ragaan namichi ilaa dhaggeeffadhu. Sitti ragaa wanta dhiyeessumaa inni akka namichi kun ijoollee dararuuf akka namichi kun ijoollee shamarran Oromoo irratti Amaaraa irratti sagaagalummaa hojjetee viidiyoo waraabbatee sanaan doorsisaa maallaqa irraa fudhatu guutummaa guututti dhageenyee jirra. Sis dubartiidha humna hin qabdu. Akka inni si ergeen beennaa akka eeyyama isaatiin nurka galteen hin beekaman feetu amma baatee deemta malee. Akka ta'e eeyyama isaatiin dhufte masmara kan naa bite jette baangaaliidha naan jettee bite ati eenyu sii bitee jennaan. Akkamitti bilbila kee ergatee biifoolee biratti akkamitti bilbila anaa kennuu diddee kansaa. Cufateera jette akkamitti argattee bilbiltee fi ittiin haasoftanii waliin haasoftan quboo wal qabdu giiftii koo. Wallaahi namichi kun siin baasu. Ani immoo Oromoo guutuurra deemeen kaasee hiriirallee baasa malee amma dhimmi kun dhumtutti ilmoo kootti du'aan naa galchu malee ayyaan nan galche hin galuun. Na amani awwaanan qabeeratti nan du'aan. Nama 5,500 waraabbataa jira sagalee kana. Ilmoo kootti hin galuun. Amma reenfi yookiin fayyaa mucaa kanaa abbaa galutti. Kana jala murii qaban. Kanaaf nuu himi sodaachisa dubbataan jiru. Dhugaan sitti himaa jira. Nuu himi dubbiin si bira jirti. Bakka. Dhugaa himi du'i. Ani dhugaadhuma waanuma beekni meedua malee sila sobayyuu takka ittiin dabaluu jechuudha. Egaa fi dura boofiin boontuun na gaafatte irratti namni kamiyyuu gaafa mana xalabaatii bahu anis kan koo jechuudha silkii koo gaafa mana xalabaatii bahu narraa fuudhee foormaat godhee kan biraadha kan inni itti naacaan. Maaliif appilikeeshinii sanaan jarri akka duuba deemanii hin qabanneef dhuguma foormaata hin ta'a jechuudha. Immoo appilikeeshinii mataasaa itti caane kan jedhamu sana appilikeeshinii mataasaa bakka fidee itti caane ani hin beekani. Appilikeeshinii alami immoo jechuudha kan isheen amma asitti nyaatti machaa turte gaafa micayyoon baddalamtuyyuu wajjin ana bira dhuftee jechuudha wajjiniin iyyuu gadda teenyee alam wajjiniin akkam godhu wanti kun akkaataa kamiin ulfaataadha wanti kun muudameera waan ta'eef ta'eera waan ta'eef maaltu ta'uu qaba kan jedhu aniif alam wal bira turre jechuudha. Alami immoo kan baase ana miti kan baase micayyoodhuma amma boqotte kanaa jechuudha.
baay'iseedha kan baase ana miti. Alam afaan shittiin dhuftee masakaruu dandeessee jechuudha ofiin boontu. Ana miti kan alam baase. Alamani kan silkii ishiinatti fidee micayyoo kana gargaari jedhee waan hundayyuu itti haasa'ee xumureef baay'iseedha jechuudha. Gaafa baay'iseen haasoftee xumurtuu fi ani immoo namichaanii micayyoon kun afaan hin dandeessu wadhutti dhaqiti baasi jedhee itti kenneera jechuudha. Alam ba'uu baatetti garuu kan baase anaa miti baay'iseedha. Isa kana guutummaatti jechuudha deebisiifan kennaa Alamisu warqeetu na baase jettee dhuftee ama sakkartu. Ammas taanaan asuma jirti waan ta'eef yoona jala jiraachuu dandeessi ama sakkartu. Isa immoo namichi viidiyoo hin taane hojjetaa akkas jedhamee haasa'amu immoo ijoolleen ijaaza keenya keessa jiran nama 15 nama 16 nama 20 kan ta'anii jechuudha kanas keessa jiranii. Ana miti isa kana anana namattan waan ta'eef abbaa biraarraa nama biraarraa fudhadhaa jechuudha deebisaani kana bakka. Ofii kiyya hin godha jedhee immoo nama waan ta'ama fakkeenyaaf ani amma iddoon jiru kanatti yoon du'e maaltu beeka. Kanaafiyyuu amma jirutu jireenya kiyya keessatti jechuudha dhugaa hin jallisu. Waan akkanaa ofii kiyyaan irra ga'een argine namni immoo inni waan akkanaa irraan ga'e yoo jiraate immoo dhufee jala haa sakkaratu jechuudha. Ijoollee baay'eetu jaaza keenya keessa jira waan ta'eef. Anaan irratti hin hojjenne nama biraa irratti hojjete immoo abbaan irratti hojjete dhufee narratti hojjeteera jedhee haa sakkaru. Kanaafiyyuu ani isa kana amma jirutti dhugaa hin dabsu jechuudha arraba kiyyarraa. Waa'ee immoo micayyoo kanaa jechuudha. Amma dhagee waan an dhagee irraa isinitti meera. Waan isaan naan jedhan isinitti meera. Isa kan kanaan alaamu ofii kiyya wajjiniin hin deemne waan ta'eef akkamittiin beekuu danda'a. Anis akka keessanii jechuudha deebi'ee anaaf gaafidha. Micayyoon mana ijaazaa geesse kan jedhan immoo ijoollonni gaafa sana mana ijaazaa jiran ijoollee baay'eetu jiru. Ijoollee sanarraa adda baafattanii axxaarratanii fuudhuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo namichi kun mana ijaazaa lama qaba kan jedhu amma yoo nama mana ijaazaa lama ani ofii kiyyaan argine abbaan immoo gaafa sana micoo sana argine jedhu sana ofiin boontuun nu haa dhiyeessitu. Kan kanaan alaa ani waantan beeku hin qabu jechuudha. Waan an beeku hin qabu. Amma beeku immoo namicha kana immoo dabarsiitii kennu yoo jettan ani jammar namicha dabarsee kennuudhaaf jechuudha eeyyamamtuudha. Maal naa ta'a ofii koof jechuudha waan inni naa ta'u hin jiru. Garuu dhugaan jiru immoo wanti jiru hojii akkanaa hin hojjeta waan jedhame abbaan irratti hojjete ama sakkaratu malee anaan irratti hin hojjenne anarra waan akkanaa waan hin geenyeef waan an jedheetu ma sakkaruu hin qabu jechuudha waan an ofii kiyyaan argine. Tokkummaa sirraa eegallaa gaaffii qabaatu qabda. Artistuu fa'aa hundi keessanii gaaffii qabaatan yoo qabaatan dhiyeeffasaa fi sana booddee galchineetii ragaa ijoollee mana sana jiran yookiin mana sanaa ba'an dhiyeeffannee itti raggaasinna namichatti. Ati of qofarraa falmaan turre namicharraas falmaa jirta amma gonaa namichi nama akkanaa godha anaan jettetta mubaarik. Adda du'ee koon beeku boddee koon beeku namichi kun waan akkanaan hojjetu kijibaa naa jettetta jala murtee. Akkamitti namni amma utuu mubaarakii hattuudha jedhame. Haati manaa kooti amma hinduuti malee hattuu miti hin jettu. Mallattoo gaaffiitti ta'a maal ati laata jettee eeddi malee hattuu miti hin jettu. Maal beekti maa? Akkamitti namni tokko namarraa falma. Inni jedhus gaaffii wanni nuti shakkiitti nu galchaa jiru immoo irra caalaa falmii ati namicha kanarraa falmitu rakkoon qabu. Ragaadhumatti ol galchina moo warra sirra jirtan waan gaafattan yoo qabaatan gabaabsaa gaafadha. Dabareedhaan suutaa. Wannan jechuun barbaadu wama tokkitti jedha inni fi namu intala argee jechuun mana ijaazaatti intala mucayyoo amma duute isiin jettu kana nama arge sana utuu dhiyeessite jechuudha kanuma qofaan waa biraan jedhu nama qaamaanis arge sana dhiyeesse jechuu barbaade ta'uu wal biratti galatoo. Biifoolee waan jettu barbaadu. Anillee waa takkatti ho'i gaafachuu barbaade. Wannan gaafachuu barbaade silaa ani qaamaanillee waan hedduu isii gaafadhe asumatti ammaasaa hedduu kakkabu kana keessa xiqqoo waan naan galintu jira. Kamallaqaa deebiftee kana jette mucayyoo mana ijaazaatitti galtee jedhan. Mana ijaazaa geette jechuu amma ka'aa jira. Gaafa mucayyoo kana sawwaaqa kanatti ergitu kana isiin mana dalagaa jirti moo mana jirti? Ani iddoo hojiin jira malee mana ijaazaan jiru gaafa sana ofii kiyya. Ofii keetti mana dalagaa jirta malee mana hin jirtu? Galatoon. Artistuutu faaman gareetu gaafa. Anamma ishillee gaafachuu waan ishii gaafadhu baay'een hin jiru maaliif hundeen akeekkachiiseedha kanadaarra akka jiraatu sun waan taateef wanni guddoon maalidha amma wanti jedhamaa jiru ijoollee nama mana ijaazaa san keessa jiranii sodaa lubbuu isaaniif jecha waan jechaa jiran baay'eetu jira. Innis maalinni mindaa kiyya naa kennii qarshii si biraa qabu jennaan kaameraa bilbila isaa keessaa
waan qabu itti ol baase kan ishiin odoon beekee waraabame wayii. San booda mucayyoon ofan laalte. Ijoolleen bira jirtu immoo mana ijaazaa san keessa jiran yeroo isaan wal qabatan biraa gadi ba'an. Daqiiqaa muraasa booda baay'iseen duute namni miidiyaa irra gadhiisanii jedhan. Wanni kun mana ijaazaa isaa sanuyyuu kam akka ta'e eessatti akka argamu iddoo nu beeksifamee gaariidha. Wantichi ijoollee baay'een of kennuun barbaadan malee ragaa baay'ee irraa haasa'aa jiru waan taateef ji'a 5 dura mucayyoon turis baatee mana ijaazaa isaa keessa turtee fa'aa jechaa jirama. Ijoollee qabatan ijaazaa isaa keessa jiran baay'eetu dubbachuu barbaada garuu sodaa qaban. Akka inni immoo viidiyoo waraabbatee ijoollee keenya dawaa adda addaa fayyadamee ija kaameraa fayyadamee fedhii foonii waliin raawwatee ergasii booda immoo isaan doorsisaa jiru. Ijoollee 5-4 hin taane. Wanti kun ulfaataadha. Namichi kun nama ulfaataa ijoollee teenya sandaafa ijoollee teenya jalduu obboleeyyan teenya dhiiga keenya baay'ee irratti nama taphateedha. Namni kun nama ulfaataa hangana hin jedhamnedha. Kanaaf baay'isellee kan amma miidhaa irraan ga'e isuma mataa isaati. Ijoollee baay'een dubbachuu sodaata waan taateef qabatama manni ijaazaa isaatis inni illee to'atamuu qaba. San booda ijoolleen akka ragaatitti keessa waan baay'ee kennan baay'eetu jira. Kan irra qabaan barbaachisu kanumaan jechuu barbaada. Ulfaadha. Gaaffii qabdan qabdu nagaasa akka maatiitti. Ila waan tokko ibsa mana kanaatiif akka gaafiititti illee Mubaarak sunuma waan nan gaafachuu barbaade wayiitu jira. Taaksii keessa waan jirru immoo nutti tolu mana galleetu isin yaadadeeta. Ganni waan jettu qabda. Bifolee maal jette? Koi gaaffii dhumu gara ragaatti deemnaa laafanii bifolee. Gaaffii yoo jirre isii yoo ta'e. Ila amma ololli magaalaa kana keessa atillee waan biyya keetii iddoo jiraattu san nu oduu dhageenna malee waan jiru si rabbi qofa beeka. Nullee waan magaalaa kana soba fidanii dhugaa fidanii waan jiru ni beeyna. Abbaan fedhe waan fedhe haasa'u. Mucayyoon tuni lakkoofsi isiini dalagaa waan jettu kaaftan. Yookaan namatu kaasee guyyaa ganaa booda na bira dhufee jechuun ni dandeettan. Akka namaa mindu gongore. Abbaatu jedhee eeyyee. Mucayyoo koo bilbila sirratti erga sii lakkoofsi kun nan sila bilbilanii lakkoofsi isiini dalagama hin dalagaa. Abbaatu jedhee abbaa dhalchee jedhee abbaata asirratti hin jenne bakka biiroo sanatti sirkii sii maaltu kaasareenaa jedhinaa gaafadhu jedhan nata achi taa'ee Amaariffaan haasa'aa ture namicha wajjin. Lakkoofsi amma dalagaa. Amma dalagee dhiisee biifoolee ani beeku. Lakkoofsi nu fuudhuu dandeettanii. Amma hojjetaa. Ila maaliif jedhee Mubaarak wanni siifuuf jira. Wanni siifuuf jira gaafii tana maa gaafatte naan jedhe Mubaarak waan siifuuf jira. Biyya kanatti akkuma siin dura siin jedhe san yoo mucayyoo tana iddoo karaa deemaniin wanni akkasii illee irra ga'e. Mootummaan jawaala kafeeti jawaalallee jawaalallee waan isiisan fuudhanii yoo duutellee yoo jiraattellee mana yaalaa geessanii yoo bilbili sun bilbilame mootummaan kaaftee mana yaalaa biyya kanaa bar mootummaa keessa jira waajira keessa jira mana yaalaa biyya kanaa kaaftee isin zari'ee baluuti yoo zari'ee baluu taate rakkoo akkanaatiin bakka akkanaa jirtii jedhee kaasuu ni danda'a mootummaan takka yoo ammoo yookaan nama keenya Itoophiyaa ta'i yookaan ammoo Bangaaliiwwan sanniin ta'i mootummaa yoon ta'i yoo namni biraa bilbila mucattii kabaasu ta'e kakaasu ta'e mucattiin duutee maal goonaa qaa'ina maa warrallee boochifna. Ila wanni isinii galuu qabu. Anama fakkeenyaaf karaa deema makiinaan rakkoo wayyoon irra ga'e namni karaa deemullee mootummaalleen kaameraan biyya guutuu to'ata waan ta'eef dhufanii bakka sanii nakaasan mana yaalaa nageessan yoo bilbila kiyya ammoo bira kaayan bananii yoo namni kiyya narra bilbile ati zari'ee baluuti mucaan kun dhukkubsatee yookaan balaa makiinaatiin miidhamee mana yaalaa akkanaa jira koottaa nama keessan laalladhaa jetti. Yoo ammoo namni biraa na ukkaamsee bilbila narraa kaase namuma na ukkaamsee namuma mucattii sanachi baasee harka jirti mucayyoon tun maal goonaa duute jennee faarsinaree yoo bilbilli isii kaame jedhame. Al tokko nagaasaa dubbii bareedaa kaase kanaafan tokko ija an qoftee haasa'uun hin ta'u. Waan ani hin beekne danuutu gadi baara. Nagaasaa abbaadhaan bilbilicha fuudhii keessaan na ergi amma banaadhaa jedhiin gidduu kana banaadhaa naa jedhiin.
taasa amma arra maren cufamne silkicha amma irratti nuti taara garuu cufaadhaadhi amma yaalaa jirran. Amma irratti hojjetaa jira. Amma irratti hojjeta amma cufaadha. Kanas nuti qabadhaa bilbicha keessaan arga. Nama barbaada. Dhageessanii maatii dhagaa abbaan yoo ana ta'e yoo nama biraa ta'e sirrii galee shakkuu dandeessu. Abbaan ilmoo ofii irratti wanti sassobsiisu hin jiru. Dhageessanii abbaan ilmoo ofii irratti akka ilmoon isaa hin argamne karaa nutti cufu nu sobee abbaan. Dhageessaniittuu bareechitanii. Abbaan hin bilbilataa ture. Akka gaarii dhagaa. Ayyee. Ganni waan gaafattu qabaatti itti dabaleeti. Ragaa qabnutti deemna. Anillee inni dubbateera waan dubbachuu barbaadu ala dubbateera beektaa. Dubbate namni beekaan bar dubbii nama harkaa fixaa beektaa. Anillee waanuma kana dubbachuu barbaade ture. Dubbate na harkaa fixee ture. Bakka inni dubbate waan ta'eef waan irra deebi'u hin jiru. Isin warri koomentii warri jala jirtan uummanni namni koomni 5 fi 2 jala jirtan kun qabadhaa dubbii sirriitti. Dhugaa rabbi dubbii sirriitti qabadhaa. Eessa akka dubbiin jirtu qabadhaa sirriitti. Kanumaan jedhamu beek inni dubbatee jira irra deebi'uu barbaadu. Waan dubbachuu barbaade inni dubbatee. Siifanuu waan jettu qabdaa? Okay, waan jedhuun qabu. Mube si ergeera mube. Tole. Ayyee dubbadhu. Ani mucattiin kun ijoollee gandaa erga taate haasaa dhumte haasoftu iyyuu namuma obboleetti yookiin namni gandaa biraa du'e miti akka waan namni saree du'e tokkotti ilaalaa hin jirtu. Kana yeroon jedhu namni 5,000 kun Oromoodha saba keeti. Mucattii duuteef fira taane siif Oromoon taane. Asbayi viidiyoo asbayiiti saba keetiif qulqullaa'e. Haasayi ijaan. Maaliif yuuzariin deemta? Maaliif footoo kee dhossita? Yaa Oromoo kiyya ani waan akkasiiti jedhi. Namni ija nama keessa ilaalee yoo dubbate dhugaan isaallee argama. Somnillee fuudhaa argama. Dubbiin ijaan seenti jedha Oromoon jedhatti gabaabumatti. Hundi keenya viidiyoon baana yoo sodaatte. Viidiyoon gasii baana si waliin kottuu viidiyoon gabba yoo dhuguma haqa qabaatte. Dafi. Kuma waan kana keessaa harkaan qabdu yoo ta'e kottuu viidiyoo bayaasa. Laa mana hin galle. Obboleettii keenya viidiyoon baataa fooloo goosiifnu kuma sii guunnu. Guutaa anis hin godhamu.